maal godhee ustaas keenya caalaa nuu beeksisa jedhu si gaafadheen ture misaan nyaachaa rannaanan bira darbe jechuudha. Kiristaanni tokko gaafa hirribarraa ka'u maal gochuu qaba? Hirribarraa gaafa ijumsaa banatu battaluma bilbila keessa galee goroggoree koomentii waan arge miiseejii ilaalamoo bilbila haasa'amoo gara wangeelaa deemee waaqayyoon kadhatamoo sagalee waaqayyoo dubbifatee gara hojii isaatti galamoo kiristaanni tokko maal godha jedhama gaafa ka'u fakkeenyaaf ana akka ganama maalan godhe isa jedhudha gaaffiin keenya hunda keenya maaliifi edda yaada keenya hundumaa kennine saniin boodammoo kiristaanirraa maal eegama maal gochuu qaba kiristaanni tokko isa jedhutti galuudhaaf jechuudha. Isaaf immoo hawwiin nu jammattee turte kanarratti kan dubbachaa turre asillee dubbadhu caala fakkeenyaaf har'a maal goote dubarraa gaafa kaatu. Ani amma akka kiyyetti akka nama amanaa tokkootti ofirraa ka'een dubbadha. Ganama kana amma mana harmee kiyyaa tokko kan tolchaa ture ji'a kanaa sanii gurgurachuudhaaf itti baallamaa bulee ganama kana gisee lafaa ka'u kadhaan haadhaalee lafaa ka'e. Nan kadhadhaa ani galgalaasi qillee seen irratti wangeelaan dubbisa boqonnaa ji'a tokkottiin boqonnaa tokko torbee tokkotti boqonnaa tokkoon xumura torbee tokkotti boqonnaa tokkoon xumura achi keessaa kan gaafinatti keessaa nootirra qabachaa dhaga'ama. Dhaga'ama achi fofitte boqonnaa sana keessaa iddoo naan galle qabachaa warroota irraa baradhuu jira waan ta'eef isaan irratti gaafachaan akkasitti dubbisaa deema. Amaluma kiyyarraa waan yeroo hundumaa boqonnaas yeroo galgalaas ganamaas yeroo hirribaa ka'u dura nan kadhadha. Erga kadhannaa geessee booda wangeelaa dubbisa qayyabadha jechuudha. Sana booddee kadhannaadhaan xumureen gara hojii kiyyaatti deemaa yoo deemsatee illee yoo makiinaan deemu deemellee akkasii hojii akka caalaatti. haddaan dhulba kan dhaawaayo waad arki doontaa kala imika tole caala yaada keessa kan keetii xumurtee samti idduuni nama dubbadha kaabee ta'a. Okay, dubbadhu ani akkaan itti baradhees akka itti namoota gurguddaatti guddadhettis akkanumatti na barsanii yeroo qo'achuu kadhachuudhaan yeroo hundeen kadhatta kadhanni barbaachisaadha amantii keessatti. Sanitti asee qaceelanii macaafa qayyabachuu jechuudha. Dubbisaa yeroon dubbisee booddee yeroo gara imaltuu kiyyaatti yookiis iddoo biraa hojiitti yoo deemu deeme kadhannaan xumureen bakka sana waa idduu gamada kiyyaa idduu kaadhee biraa deemu. Moobila yoo ta'es nootii itti godheeteen biraa deema akkasitti gizee moobila irraa qabu ammas yeroon hojii irraa xumure baneeti qonan dubbisa jechuudha. Moobila irraa isinan qaba waan ta'eef akkas ani kanaanan dabarsaa irra caalaatti jechuudha. Garuu namni tokko dhuguma kiristaana ta'uudhaaf wanni si barbaachisu amantii kee jabeeffachuudhaaf kadhata dursita. Sana booddee iddoo wangeelaaf kan ta'e jechuudha. Dubbisuu qaceelanii dubbisuu iddoo siin galle immoo beektota itti gaafachaa. Macaafni kun osoo dubbistuu sii gala. Maaliif waan si ajaa'ibu irra caalaa ani naman gaafadhu. Gaafii koo qabadhee to'an macaafumatti deebi'a naaf waliika. Ifuma isaatii naa waliikaa deema. Sagaleen koo dhaga'amaa burte. Dhaga'amaan akka isin hin jeeqnee muuziqaa qabachaa sagaleen ijaa na bira jiru malee dhaga'ama. Xumuree jiraani. Waaw baay'ee namatti tola waaqayyo si haa eebbisu. Egaa caalaanis
waan gochuu qabu kiristaanni tokko ofirraa qabee ofii isaati maal godhannaa irraa qabu akkasuma immoo kiristaanni tokko maal gochuu qaba isa jedhu nuuf ibsee jira hawwiin illee akkasuma namni Eeliyaas baga nagaan dhuftee waaqayyo bara kee eebbisu akkasuma eebbisee akkasuma immoo mirat baga nagaan dhuftanii warra amma dhuftanii jechuudha. Eeliyaas ganuma guddaa tajaajilaa nama jaalatamaadha. Amma sattan ol deemuu jira. Eeluu dhageessa yoo ta'e yaada keenya dhageessetti yoo ta'e atillee akkasuma ati maal goote ofirraa ka'iiti achi immoo kiristaanni tokko maal gochuu qaba yoo irra ka'uu isa jedhuuf gorsa barbaanna. Nu gorsi ofirraa ka'iiti ofii akkasiin godheetu akkasidha garuu sirreeffadha isa jedhuun qabatee jechuudha. Yoommoo sirriirra jiraatte immoo atu sirriirra jirta. Nuuf immoo gorsa warra nama fakkeenyaaf akkas waanan gorfamu waan baay'een kabajaa ta'e akka kiristaanaatti irriba gaafan ija koo banadhu maalittiin ka'a maalin godha akkasuma immoo maal gochuun qaba akka kiristaanaatti immoo isa jedhu nu gorsi nuuf ibsin jedha eebbifa. Nagaan waaqaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu magaalaa hawwii burtee jaalaa warri kun wal tajaajila. Mee burtee isin qofiitti fufaa anillee qophaa'aa eegaa yaada keessan sirriitti argachuudhaaf xiqqoo qophaa'aa eegaa haasa'a. Asirratti immoo obboloonni kaan immoo maal akka hubattan beektu waan baay'ee keessaa fudhachuu qabna. Warri daandii kanarra hin jirre akka sirreeffannuuf anama waan barachaa jira amma yaada hawwiirraa yaada caalaan nuukaasirraa zoosiin kan nuukaasirraa burreen kan nuukaaf dama ijoolleen dura nuuka akkaataan ba'aniitu jiru yaada kanarraa waan baay'ee barachaa jira. Maal seete beektaa ijoolleen keenya burtee asirratti wanta sii dabaluutu jira. Ijoolleen keenya warqii harkatti baatanii ittiin boonuun beekan warqiidha osoo beekan jechuudha. Gaafa carqii keessa gaafa turreeyyuu waan keessa turre beekna gaafa warqii baadhannee ammoo itti fayyadamuu wallaalle baay'ee nama dhibaa. Dhuguma siin jechuudhaaf nama mi'aa dammaa beekuutu damma jaallataa jira. Ijoolleen keenya mi'aa isaan beekanii wanti kun qalbii keessaa yoo waaqayyo sii fide malee hin danda'amtu. Garuu ati waaqayyootu qalbii keessaa na kaasa osoo hin jenne ati tattaafachuu qabda yaalii godhuu qabda. Qalbii ta'e garasitti yoggaa biizii goote laaffachaa deemta qalbiin kee kun laaffachaa deema. Ammoo yoo gara muuziqaatii fi gara haasawaa lafarraa kanatti gaafa seente immoo qalbiin kee gogaa deema. Kanaafi ani immoo yeroo hunda nama saahiba godhadhu godhanyaa jechuudha hiriyaa nama godhadhu nama amantaati yaa malee godhadhu waan si ajaa'ibu irraa jechuudha. Gaafa ani musliima keessa jirus nama kiristaanaa kana nama baaleeffata ture sirriitti nama musliimaas kan amantii musliimaa irraa muuxannoo hin qabne hin jaaladhu ture. Akkasuma asirratti ammaan nama wangeela irratti muuxannoo guddaa qaban nama amallisaa amala gaarii jaalalaan ogummaadhaan ga'aa ta'ee Rasuul kottaa seenaa ijoolleen keenya. Mee waan nama fayyadu fakkaata malee amma yaadni nuti kaafnee yaada salphaa osoo hin taane kan yeroo hundaa hojii walitti sirriidduu kan akkasiillee akkasitti jechuudha. Kanaaf warqii harkatti baatanii itti fayyadamuu wallaaluun safuudha. Nama mi'eeffateetu beeka jechuun kiyya nuti ni mi'eeffannee waan nu ta'e beekna waan ta'eef jabeessidha. Iddoo keessaa dhufnee beekna waan ta'eef kanaafuu akkasuma siin jedha dabalata itti fufa. Tole waaqayyo isaa eebbisu eebbifame dhugaa baay'ee namatti tola yaadni kee. Warri kaan irraa barannu haa dhaggeeffannu waan keessaa fudhannu waan baay'ee waan sirreeffannu jaan bira jiru ani waan baay'een sirreeffachaa jira. Anis kan koo jalqaba dubbadheerannaan seenu waan ta'eef gaafan ka'u maal godhaan ka'a irruma gaafan ija koo banadhu maal gochaan ka'a isa jedhudha mata dureen keenya. Akka kiristaanaatti maal gochuu qabna ani immoo ganama naan ka'u maal gochaan ture
Amma fakkeenyaaf har'a maalan godhe qofaa gaafannu baay'ooliin keenya jechuudha. Obboloonni keenya yaada bal'aa irratti nu kennaa jiru waaqayyo isaan haa eebbisu irraa baranna. Nutis immoo akka keenyatti maalan godhe amma fakkeenyaaf of gaafanna achi immoo yaada nuu kennamu gorsa nuuf kennamu kana fudhannee hojiirra oolchuudhaaf. Akkaataa kanaanii irratti dubbachaa jirra. Rasuul baga nagaan dhuftee nagaan waaqayyo siif haa ta'u. Akkam ooltan ummata waaqayyo nagaa waaqayyo siif haa baay'atu akkam jirtu? Amiin kan ta'e dachaa baay'atu. Hawwii jireenyaa hundumni keessa. Caalaa neetworkiin jeeqaa jiran maal irreetu akkam wal gorsaa? Wanti nuti irra jirru nageenya nagaa wal gaafadhaa jiranii qulqulloota waaqayyo. Tole Rasuul nagaan kee dachaa baay'atu dhagaa jirtu ta'uu ta'e yaa dura nu dhageenya natti fakkaata yaada keenya. Settan deebi'a. Dhagaa jirtaa? Si dhagaan jiru. Har'a intarvii gochaa jira yookiis intarvii ta'aa jira jechuudha. Intarvii gochuufan jira. Har'a ganama innaa kaatu maal goote kaate irri bara keerraa gaafa irri barraa ija banattu maal goote maal dubbatte mayin maal goote maal jettee kaate irri mun keerraa innaa kaatu jechuudha. Guyyaa kaanis illee maal goota akkasuma akka kiristaana tokkotti immoo maal gochuu qaba kiristaanni tokko maaltu sarraa eegama gaafa irri barraa ka'u rafee gaafa irri barraa ka'u maalidha kan gochuu qabu kiristaana irraa ganama gaafa ka'u maal dursuu qaba maal gochuu qaba isa kan akka nuuf ibsitu ofii keetii gara kaatee jechuudha. Isaa eebbifan gorsa fudhanna jechuudha si galee akka nu gorsitu barbaanna. Ergite tajaajiltoonni keenya akkasiin gootanii jechuuf miti waan sanarraa barannu jaa qabnuufi waan mi'aa dubbachaa jirtu waan ta'eef garuu nuti immoo akkas gochaa hin jirru amma fakkeenyaaf kiristaanni tokko waan godhu gochaa jirraa isa jedhu keessatti akka of ilaalluufanii kiristaanarraa waan eegamu ganamannaa kaanu dursinee gochaa kaana kiristaana tokkorraa maal eegamaa isa jedhudha yaadni keenya. Kanaaf Rasuul irratti boom dubbadhu. Nu gorsisiin jedha. Eebbifam. Eeshi galatomaadha. Ganamaan yaa'u ka'ee inni duraa koo kadhannaadhaan nan kadha. Ganama jechuun sa'a 10tti nan ka'an yeroo hunda sa'a 10tti kana halkan keessa sa'a 10tti nan ka'a. Hanga sa'a 11 nan kadha sa'a tokko dirqama nan kadha waaqayyo fuuldura. Sa'a tokko nan kadha. Sa'a tokkoon booda immoo erga kadhee haga sa'a 11 20 akkas ergan booda immoo sa'aatii walakkaadhaaf immoo kitaaba qulqulluu nan dubbisa. Naa kitaaba qulqulluu nan dubbisa. Yeroo tokko daqiiqaa 20 nan dubbisa. Yeroo tokko daqiiqaa 30 nan dubbisa. Yeroo tokko immoo hanga sa'a 12 nan dubbisa. Ergan kana godheen booda immoo karaa ispoortii nan deema jechuudha. Ispoortii nan hojjedha. Ispoortii nan dhaqa. Inni duraa kanan godhu yeroo hundaanii kanadha jechuudha. Yoo biyyi nagaa ta'ee dhimma hoonan hin qabaanne kanan godhu inni dura isa kanadha. Garuu immoo dhimma isaa qabaadhu bakka deemu haa deemu waanuma fe'aa ta'u garuu ganama sa'a 10tti yeroo hunda nan ka'a. 10 taanaan ani hirriba rafuu jechuudha. Sa'a tokko dirqama nan kadha. Sababni isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhee jira. Jechuun yerumaan karoma kiristaanummaa kanatti dhufuun paastariin inni na barsiisee waan tokko sammuu koo keessa kaa'e. Yesuus akkas jedhee sa'a tokko firree kadhachuu dadhabdanii jedhee gaafate duuka buutota isaa. Na kiristaanni tokko guyyaatti yookaan immoo ganama keessatti sa'a tokko dirqama waaqayyo fuulduratti maal jechuu qaba? Kadhachuu qaba waan jedhudha. So anis itti amanaa baay'een itti amanaa bareetis hin jira oggootii baay'eedha dheeraadha haaluma kanaan itti fufaa jira jechuudha.
Ergan kana godhe booda ispoortii koo erga fixee dhufee booda dhidhiqadhee qursii koo nan nyaadhaa karaa dhimma kootii nan deema jechuudha. TikTokis taanaan sa'aatuma 12 boodatti ol seenaa kanan hojjedha jechuudha. Naa hojis nan hojjedha wangeela kiyyas mishinii bees nan hojjedha. Kanan godha ani experiencein kiyya inni ganama kanadha jechuudha yaa jama. Kana caala yoo hin jiraanne immoo yaadni yoo jiraate immoo natti mi kanan bira itti interview. Dhugaa baay'ee natti tole. Eebbifame Waaqayyo ayyaana siif haa baay'isu. Dachaan eebbifame. Ishinitoo akka kiristaanaatti Kiristoos duukaa buutota Kiristoos akka ta'an akka wangeela jaatanii jaatti amannuutti ganama gaafa irriba keenyaa kaanu maal gochuutu nurraa eegama. Isa kana sirriitti bal'isee ibsatti nuu kenna. Eebbifame. Nagama sagaleen korasu. Kan keen jiru yoo na dhagaa jirta ta'e. Okay, injiru nagamu yaa jama. Amma nagama ibsatti nuu kenni bal'isiiti akka sagalee Waaqayyo maal gochuutu nurraa eegama. Amma baay'ooliin keenya anarraa qabee jechuudha. Ani tokkoffaa ta'ee tan amma bakka kanatti kan hin dubbachaa jiru ganama gaafan ka'u yookiin bilbila goroggoraa koomentiin deebisaa wayinii tiktokiin seenaa wayin feesbuukiin seenaa itoon akkas jedhu burjaaja'ee ka'ee hojii jalqabaa akkatti guyyaa guutuu burjaaja'aa akka oola anamma of bakka buusee yoon dubbadhu. Kan akka koo fakkaattonni hin jiru. Kana gaafa yaada kana kaasu ani akka barannuufi akka waa hubannuufi akka wal qorfannuufi akka nama Waaqayyoo akka duukaa buutuu Kiristoositti sagalee Waaqayyootiin qabiiti hawwiin faas nuuf ibsaa oolan waan ta'eef atillee nuuf ibsi nu gorsiin jedha. Eebbifama. Warri kaanis itti fuftu nadhiin faas jala jirtaa hin bilfama. Maalaan ani gorsa seetanii wanti hafuura hojjetama hubachuu kan qabdanii jedhee kana yaadu yeroo hundaa kanan hubadhu addunyaa kanarratti yeroo jiraannu humna lamatu jira. Jaalallees jibbinis amantaa hedduu jiraachuu danda'u. Garuu humna lamatu jira. Humni inni tokkoffaa humna Waaqayyoo, ifa Waaqayyoo, dhugaa Waaqayyootu jira. Karaan biraatiin immoo dukkanaa fi seexanacha jira. Kana lamaan keessa jiraatu. So karaa Waaqayyootti dhufuudhaaf humna Waaqayyoo fi ifa Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf inni tokkoffaa kan gochuu qabnu dhugaa dubbachuudhaaf kadhachuu. Kadhannaan kiristaanni tokko jilbiibbatee hin kadhanne taanaan dhugaa siniin jedhaa goggogaatti. Kiristaanummaan itti salphataatti noormaaliitti ta'a. Cubbuun noormaaliitti ta'a. Garuu yeroo kadhatu maal ta'a? Fresh ta'a. Bakka jechuun hafuura qulqulluu faana maal ta'a? Humna hin kenna. Addunyaa kana keessatti wanti baay'ee kan nama qoru, wanti baay'ee fooniif kan tole, yaada foonii keenyaaf an tole waa'ee hafuuraaf garuu hafuura san kan argannu kadhannaadha. Waaqayyo fuulduratti yeroo dheeraa Waaqayyo fuulduratti dabarsuu qabna maalidhaan kadhachuudha. Kadhannaan dirqama yaa jama dhugaa sirrii jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Barricha rukutaa jedhe isiniif banamaa. Barricha rukuchuu baannu yoo hin baanne immoo hin banamu jechuudha. Dirqama barricha san kadhannaadhaan maal gochuu qabna? Rukuchuu qabna jechuudha. Yeroo san gooftaan nu baana. Karra garagaraa nu baana. Ayyaana isaa nu baay'isa. Hafuura isaa baay'ee Waaqayyo nu ilaala. Humna nu kenna. Inni duraa kiristaanni tokko ganamaa ka'ee riba isaa ka'ee kan gochuu qabu inni tokkoffaa kadhachuu dheedhee kanaaf. Kadhannaa Waaqayyo fuulduratti yeroo dheeraa kadhachuu qaba. Inni tokkoffaa kana. Inni lammaffaa immoo kadhannaan akka sagalee Waaqayyooti. So kadhannaa san kadhachuudhaaf sagalee Waaqayyoo immoo baruu fi beekuu qaba. Kanaaf kitaaba qulqulluu dubbisuu qabna jechuudha sirriitti. Kitaaba qulqulluu sirriitti dubbisuu qabna. Yoo hin dubbisne taane immoo maal jennee akka kadhannu yoo hin beekne jechuudha.
inni tokkoffaa maal gochuudha? Waaqayyo fuulduratti kadhannaadha. Inni lammaffaa sagalee waaqayyoodha. Inni sadaffaa immoo kiristaanota faana tokkummaa qabaachuu. Special ijoollee Kiristoos Yesuusitti amananii guutuu wangeela kanatti amanan isaan faana rileeshiniin jiru seera qabeessaa akka kitaaba qulqulluutti qulqullinaan wajjin tokkummaa gochuu qabdeetti. Kun inni sadan kun dirqama. Kitaabni tokko maal jedha seetee yeroo dubbisu lafa kanarratti wanta lama baruu qabdaa jedha. Otoon jaalatin dirqama kee wanta lama sirriitti baruu qabdaa, barachuus qabdaa, wanta san jireenya kee keessatti ol guddistee qabu qabdaa jedha. Inni tokkoffaa jedha Waaqayyo waaqessuudha. Inni tokkoffaa Waaqayyo maal gochuudha? Waaqeffachuu. Inni lammaffaa immoo yuunitii yookaan immoo tokkummaan. Yoo ibsu maal jedha? Inni lamaan kunii jedha lafa kanarratti addunyaa kanarratti kan hafu miti. Kan fuudhee samii deemudha jedhee dubbata. Innaa yeroo ibsu waaqeffannaan lafa kanattis Waaqayyoon waaqeffannaa. Rabbi biras gooftaa Yesuus keenya biras yoo deemnu bara baraan isa waaqeffachaa jira. Kanaafuu kun hin dhaabbatu lafa kanarratti waaqeffannee samii yoo deemnu immoo kan dhaabbatu miti. Waaqayyo fuuldurattis waaqeffachaa bara baraan hin jiraata jechuudha. Inni tokkoffaa kana. Inni lammaffaa immoo yuunitii yookaan immoo tokkummaa kiristaana isaan ta'an faana tokkummaa godhu. Akkas jedha. Biyyoota hedduutu jira jedha. Biyyoota hedduu san keessa immoo kiristaanota hedduutu jira. Fakkeenyaaf Raashaa fi Ameerikaa gidduu akka addunyaatti lola guddaatu jira. Tokkummaa hin qaban jedha. Garuu Chaayinaa keessa kiristaanonni jiru, Ameerikaa keessas kiristaanni jiru. Kanaafuu jarri kun yeroo tokko hin taane, yeroo tokko ta'anii hin kadhanne samii deemanii ani Chaayinaadhaa, ani Ameerikaadha olii jechuu hin danda'an. Sababni isaa maalidha? Kan dhaqan mootummaa tokkodha. Kara gooftaa Yesuus Kiristoos deemu. Humni isaa eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu gargar ba'uu hin danda'an. Kanaaf tokkummaa isaanii lafuma kanarratti jabeessuu qabu. Ani sammuu koo keessatti wanna tokkotti natti. Yeroon kitaaba kana dubbisu Itoophiyaa fi warri Gibxii kan jedhamu baay'ee lola guddaa keessatti ture. Bakka Gibxiin akkas wanta jedhu ture. Gibxii keessa kiristaanonni jiru. Misir jechuudha. Kiristaanonni jiru. Itoophiyaa keessa ani kiristaanni jiru. Kanaafuu kiristaana Gibxii keessa jiru san faana ani tokko ta'uu qaba jechuudha. Ta'uu baannaan anis du'ee innis du'ee samii yoo deemnu inni nama Gibxii waan ta'eef akkas gochuu hin qabu. Kanaafuu yuunitiin dirqama jechuudha. Sabaa afaan dubbannu ce'ee tokkummaa keenya guddisuu qabna. Waaqayyo kana nurraa baay'ee barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Ani eenyummaa namummaa kootiin fakkeenyaaf Oromummaa kootiin nan kuudha. Garuu immoo sabaan biraa sagaleen koo hin dhaga'ama. Sagaleen koo hin dhaga'ama. So tokkummaa kana dirqama fudhannee deemna jechuudha. Ani naannoo kanan jira, inni immoo naannoo sanoo jira. Naannoo san keessa nama gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee dhiiga Kiristoos Yesuusiin cubbuusaa qulqulleeffame ilma Waaqayyoo inni ta'ee jira. So nama san faanaa nama akkasii jennee jibbinee kiristaana jechuu hin dandeessu. Sababni isaa namni sun yeroo du'u gooftaa Yesuus Kiristoos bira dhaquusaa hin hafu. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsuu qabna jechuudha.
Afaan kun haa kabaja, afaan sanan kabajaa fi eenyummaa sanan jaalata, eenyummaa koo hin jaalata. Tokkummaa Kiristoos faana qabnu walqixa fudhannee deemu dirqama nurraa qaba, dirqama nurraa jira. Kuni dirqama kiristaana tokkooti. Dirqama kiristaana tokkooti. Asitti kan hin barre tokkummaa Waaqayyo bira deemee tokkummaa nan bara jechuun hin danda'u dhugaa dubbachuudha. Kanaafuu tokkummaa dirqama lafa kanarratti baruu qaba jedhee nan amana. Akkasitti nan. Kanaafuu nama hundumaa kiristaana hundumaa odoo xiqqeessin oloo guddisiis ija tokko nan jaaladha jechuudha. Akka hin jaaladhu immoo dirqama gooftaa kooti. Kana jajame. Dirqama gooftaa kooti kana jajamedha jechuudha. Kana goonee odoo jirru garuu special ijoolleen tokko tokko TikTok kanarrattis haa ta'u social media garaagaraa irrattis haa ta'u icciitii ijoollee kiristaanaa icciitiidhaan haasa'anii warra kaaniidhaaf dabarsanii kuni በነገራችን ላይ nama icciitii sana haasee sifaana haasee dabarsitee kennite kan salphate odoo hin ta'in namicha icciitii san dabarsee kenne namni salphuun namni salphaa ta'e sun nama akkasiti dhugaa dubbachuudha. Kiristaana tokko keessatti kiristaanota amma fakkeenyaaf ana caalaan jirra ijoollee garaagaraas lattuun jirti hawwii ijoolleen baay'ee jirti. Akkasitti hojjanna jennee hojii dubbannee teekistii erginee teekistii san nama hambiraaf amantaa nama hambiraa keessa jiru dabarsite kenne taanaan ati kiristaana ati dhugaas hin jedha ifaan ifatti nama gantu dhugaas hin jedha Waaqayyo hagam akkasirratti bakka gaddaa akka jiru odoo hubattee dhugaas hin jedha. Namni akkas godhu kiristaana jedhee ani nama dhugaas hin jedhe. Wanta nurratti ta'aa jirudha. Bakka sin jaaladha jedhee icciitii koo ani caalaatti hime yeroo rakkina kootii caalaatti hime yeroo yoonna teetee godhu caalaatti hime yeroo walitti buunu wanti tokko gidduu keenya yeroo dhufu icciitii san dabarsanii kennuu nama biraatiif dhugaas hin jedhe nama akkasanii nama mararu jiru. Dhugaas hin jedhe. Sababni isaa maaliin seeta? Waaqayyo keenya gooftaan Yesuus Kiristoos dhiisitoo dabarsitee kennuu keetiif sobuu dhiisitoo laphee kee keessatti waa'ee kootii maal amma yeroo kana yaadaa akka jirtu hin beeku. Hin kenna bakka hin beeka Waaqayyo. Kanaafuu Waaqayyo sitti gaddaa'eera jechuudha. Nama sanatti waan ta'e salphisuuf barbaada waa ta'e dubbiin immoo hin darba wareen immoo hin darba wanni ta'e hin darbuuf saayinaaf ati garuu qaanottee jira. Sammuun kee yoomiyyuu nagaa hin argatu. Yeroo wanta akkanaa haasa'amu yeroo hunda keessi kee bakka shook godha. Sababni isaa maali? Obboleessa kee dabarsitee kennite waan ta'eef obboleettii ta'e dabarsitee kennite waan ta'eef. Innaa ijoollee akkas gootan I am sorry really በጣም ይተንገዳል dhugaa ስሌtti ሙላ ani ijoollee special ijoollee biyya alaarra jiranii amantaa keenya keessa saayiratanii amantaa kara warra ambiraa keessa jira jiru amantaa warra musliimaas haa ta'u warra kiristaanaas haa ta'u bicha warra amantaa hin qabne jiru special obboleewwan siistaroota warra jedhamu siistaroonni bakka dubartoonni laphee isaanii baay'ee dhiyoodha wanna tokko. Jaalachuudhaafis dhiyoodha, jibbuudhaafis dhiyoodha. Sirriitti hubadha. Jaalachuudhaafis dhiyoodha, jibbuudhaafis dhiyoodha. Addaanis cituudhaaf dhiyoodha, addaan cituudhaafis immoo baay'ee kan rakkatanis eenyudha? Dubartoota. Yeroo kana godhanii waan hin taane waan sooshaal miidiyaa kanarratti argamuu hin qabne tokko teekistiin erguu, viidiyoodhaan hin haasa'u, waan hin taane hin godhu. Yeroo namni sun akkas godhu ijoollee baay'eedha banagaraachillee qarshii fiddu malee viidiyoo kana sirriitti hin gadhiisa hin jedhamanii ijoollee araba keessa jiranii dafqa isaanii lolaasanii hojjechaa jeejaan namichas taa'ee birrii kan nyaatu jira. Ijoollee warra musliimaas keessaa ta'u warra kiristaanas keessaa dhugaa dubbachuu.
namni kana godhu kiristaanaa miti. Namni kana godhu kiristaanaa miti. Namni kun godhu amantaa kamiyyuu keessa nama sana godha. Baalagee namaati namni akkana dhugaa sinin jedhu. I'm sorry waan afaan kooti kana dubbadhu. Sababni isaa namni sun kan godhu waan jaalateef, waan nama sana kabaje, waan nama kootu waan jedheef san kan godhe. Yookaan immoo san kan goote. Dabarsee kenni tataanaan situ gowwaadha, situ salfiishiidha, situ nama jibbamaadha, situ nama baalageedha malee nama sanii. Namni sun kan godhe waan si jaalate. Akkasitti odoo hubattanii inni arfaffaa dubbiin arfaffaa kanarratti seriously ijoolleen kiristaanaa special of eeggadha. Dubartoonni special baay'ee of eeggadha. Dhugaan sinin jedha. Dhugaa rabbi sinin jedha of eeggadha.